eega professor mee khara qofitanya taadibnu daawatooda keenyaa jilbari aynu magaan qeeysa dalad ani magaan kiya Muhammad Yusuf Abdullahi ayo ana markaajid tiin dalade dalona hiyas December soddom bara khuda sagal torbaatan tiin dalade barida eega professor gaafile adda waa'ee taariikh Oromoo irratti barnoota jabaa qabjechuu waan hin beekuuf sanarratti daawwattoota keenyaaf waan takka qabsoo Oromoo maal rageessee waan jedhamu qooda sirraa fuudhuufin si'aame gaafiin duraa akkaan dhaga'utti ati sooressa abbaa gadaa jaarraa abbaa gadaa wajji turte jechuun dhaga'a keessatti sooressa jaarraa abbaa gadaa keessatti itti makamte akkamitti wal baruu ni dandeessa? Dhugaadha. Sooressa jaarraa abbaa gadaa bisidiimatti itti makame akkaataan itti makames gaafa warraa'isii gartee bara 1990 akkatti biyya seene gaafa saniin gartee warraa'isa kana karaan gartee filmaata hedduu ture saniifuu seenaa jaarraa abbaa gadaa waan duraanis gurraa qabuuf jecha dhaqee isatti hiriire jechuudha. Tole professor eega jaarraa abbaa gadaatti hirtee booda qabsoon ati sochiin ati isa wajji goote maal fakkaata? Jaarraa abbaa gadaatti wajji. Dhugaadha. Qabsoon an jaarraa abbaa gadaatti wajji godhe waaniin gartee duraan Oromoon qabsaa'onni Oromoodha osoon gaara keessatti gartee qabsoo keessa jiranii bakka lamatti addaa fattaqanii waaniin duraan gurraa qabuuf jecha nuti kun gartee qabsoodhatti gartee ichi bahuu dura ifii teenyaaf gartee sirraa'uudha qabnaa yaada jedhu irrattiin wajji qabsaa'uu ture jechuudha. Kanaafuu haala kana keessatti akkuma gartee duraan qabsaa'onni Oromoodha bakka lamatti duraan ABO turan eegana bakka lamatti addaa bahaniiti ammaas ABO fi AIBO takkaawoo OLF fi AFLO tahuu isaanii waan duraati. Akkasumatti duuba maqaa gartee dabballummaatiin dhaabatti hiriirre yeroo kana ani guyyuma 15 isaan bira kan turettiin dargaggeessa 4 hawwataree fi nuti namni 2 amankaa jedhuudha. Jaarraa abbaa gadaa harkasaa qabannee ballama seennee nu eebbisee akkasitti nu bobbaasee jechuudha. Ogguu nu bobbaasu san bokkotti nu bobbaase guddainu waajjira achitti banachuudhaaf yeroo deemu ABO takka OLF durachi ture akkasitti waajjira isinii banuudhaaf itti gaafatamaan keenya hin jiru harar jira. Inni arran dhufu boru ganama dhufa gasuu gaayidanu bakka isin bultan isiniif goona ogguu inni dhufee hayyama isiniif kenne akkasitti waajjira isinii banneenaan hayyi. Terma bokkoo keessatti hayyama isaaniitiin malee waajjira banachuu hin dandeenyu akkas taatu dubbii nu hin taane waliin jenneeti waraana nu kenname wajjin nuti jahannuun kun bisidiimatti deebine jechuudha. Bareedaadha deebisee ubsaan afaanite gaafiin sadaffaa achuma waraana keessa osoo hin seeniin jechuudha. Akkaan odeeffannoo ta'e qofa qabutti leenjii waraanaa namni akka fudhatutti akka beekamutti yoo xiqqaate baatii 6 baatii 5 akkaanii fi namatti fudhatu beekama. Ati garuu kanarraan adda seenaan teessanarraan adda torbaan takkatti leenjii waraanaa waan sila ija isin jaa waan sila godhi isin jaan fixuudhaan torbaan takkatti eebbifamtee karaa sooressa jaarraa abbaa gadaa deebitee jaama waan kana akkamiin godhuu dandeessime?
Dhugaadha dubbiin tun ni jirti. Karaa sooressa jaarraa abbaa gadaa osoo hin ta'in karaa sooressa waraanaati kan hin deebi'e. Duuba dubbii isinitti hin dheeressu jeetiin karatti gabaabinumaan dhaabe. Yeroo bokkorraa bisidiimutti deebine kana dabballeen irra guddaan ta malkaa jabduutii fi ta bisidiimuuti turte irra guddaan. Naannoo birootirraayis gaanii jiranii garuu irra guddaa dabballoonni ha malkaa jabduutii fi ha bisidiimuuti turan. Dabballoonni bisidiimuutii fi malkaa jabduutitti wal dhabaniiti isaanii gartee diddeen guddoon jidduu jirtu gartee maaliif nuti eebbifamne isaan keessaa as baane akkasitti dubbiin tun nageeyse. Dubbiin tun nageenyaaniin hay duraanis gaa laamni Oromoodhaa gaara keessatti wal diddaa gaa uumaniiti akkasitti bakka lamatti addaa fottaqanii inumaa sangaa qabsoon hadhooytuudha gaa bakka hundaan nama geessi. Arraan tana inumaa bakkuma leenjiitti dabballeen bakka lamatti addaa fottooyte ajaa'iba jeetiin aboo gaa dubbiin tun eega kana taate gaafasiis gaafa dhaabni bakka lamatti addaa fottabu gaa hoogganaan sooressuma jaarraa abbaa gadaati. Arraan tanaas yeroo dabballeen bakka lamatti addaa fottooyte kana sooressi jaaruma abbaa gadaati. Akkana taatu gaa dubbii tana isumaan dhaqee gaafadha jeetiin dubbiileen dhugaadha gaafii tana sooressa dhaaba tokkoo gaafachuun haaraanii namatti ulfaata. Akkasittiin ijoollee teenya malkaa tanattis dhaammadhee nama lamaas irraa ijoollee teenya sana keessaa fudhadhee akkasitti gaafii tana gaafachuudhaaf jaarraa abbaa gadaatti dhaqee jechuudha. Wanni nin jechuu fedhe osooniin gama waraanaa hin deemin dura karaa siyaasaadhaa dabballootumaan gartee sirreeffachuudhaaf tattaaffii narraa eeggamtu godhe jechuudha. Ichi booda kaniin eegaanta dabballee tana fixe boodaan karaa waraanaa dabre. Tole egaa mee bareedaadha. Gaafiin afuraffaadha. Mee qabsoo Oromoo tana keessatti Oromoon yoo lubbuu barbaachises lubbuu ni hanna. Maallaqa yoo barbaachises maallaqa ni hanna. Akkaanii fi gabrummaa tana faraa kuffisuuf jecha dururraa jalqabee hanga har'aatti maaltu nurraa irrateeti qabsoo tana galmaan gahuu dadhabnee jetteeti yaadda akka nama waa yaadu tokkotti akka mufakkira tokkotti maaltu nurraa irratee qabsoo kanatti duuba deebuu dandeessee jettee yaadda Piroofeesar? Dhugaadha tun gaafii cimtuu gaafii haalaan gartee nama tokko qofa osoo hin ta'in namni Oromoo hundinuu gartee namnummaan gartee bakka gahee jiru hundinuu if gaafachuu qabu takka. Duuba dubbii xiqqoo if boodaan si deebi'a. Dura gama siyaasaatiin dabballoota sirreeffachuudhaaf tattaafadheetiin egaa waa'ee dabballootaa san fixe booda karaa waraanaa as deebi'e jechuudha. Reefu gaafii gartee akkamitti torbaan tokkotti leenjii waraanaa gartee fixxee eebbifamtee gama waraanaaf deebi'uu dandeesseettu san amma dura sii deebisuudhaan qaba. Kanaafuu yeroo dabballoonni akkasitti bakka lamatti addaa fottaqanii rakkoon cimtuun uumamte akkasittiin ijoollota keenyatti simee irraa jaarraan abbaa gadaa yoo gaafii nan isa gaafadhuuf na hulchiises qabsoo Oromootiifiin lubbuu tiyya kannee. Kanaafuu isin keessaayis nama lamaas naa kennitanii namni lameen yoo deebi'anis yoo dhumanis isinuu gaanii beektan jeetiin bira dhaqee jechuudha. Akkasitti jaarraa abbaa gadaa itti dhaquudhaaf hayyama gaafannee itti dhaynee dubbifne jechuudha. Akkasitti arraan tana gaa sooressa keenya gaa nama kabajaa ta'e lafa kaa'illee nama kabajaa ta'e lafa kaa'illee gartee
rabbi nun godini garuu gaafii cimtuudhaafiin sitti dhufe tanaafuu if dura qophooytee gaafiin tiyya akka gaafii jabduu taate beeyte naa qophaa'a garaa naa ballachuu qabdaan jeen gaafadhu waan feete jee sooreysa ma kun sooreyse nama lama fudhateeti beekteen tamanqaatirraa hedduudha isaanittis hime nama lama fudhatee itti dhaqee jechuudha waan feetu gaafadhu jee akkasittiin duuba walqunnameenii hayyamaas nu godhee hojii gatteenyee gaafisa waan feete gaafadhu jee amma dura osoo nutti as hin bahin osoo gaara jirtanuu dhaabni hun takkuma ture abaawoo ture yeroo sanitti sumaatutu sooreysa dhaabaa ture duuba rakkoon uumamteeti dhaabni hun bakka lamatti fottoqee jarri haanis gartee abaawoo tanarratti hafee atiis haareetti gartee aayibaawoo takkaa'uu aayifelloo dhaabee jiru kana dhaabde duuba sanilleen naaf oduudha odumaan dhagee arra ammoo bakkuma ati hoggantu kanatti inumaa gaasan qabsoo keessatti bakkuma leenjiitti osoonuma leenjiirra jiranii dabballeen tamankaa jedhuuti biitaa sidiimootti bakka lamatti addaa fottoyte fottoonni gaara keessaa sanis hadaabaa sanis sooressisuma ammaas sooressisuma duuba gaafiin tiyya haalli ilmaan oromoo addaa fottokoo kun ati feeteeti moo nasiiba keete heeti rakkoon tun hireetee taateeti jeetiin gaafadhe jechuudha akkasitti yaadma kiyya dhuguma rabbii toonni angaara kana keessa taa'uuf gaafii akkammaati na gaafattee kana oromoon dhuftee akka na gaafattu gartee keessa hin dhabamu jechaadhaaf akka keetii kana eeguudhaaf hangammaa gaara kana keessa taa'uuf jira jeete akkasitti waan nuuf haasa'e deebisaa qabsituu deebise duuba akkasitti yoo gaarakkoon tanuma taate gaafii silaa na laalchittu takkaan sooreysa laalchitti ji'ee sitti dhufe tanaafuu namni hundinuu hoggolonni sii gadiitis waa akkuma keetii kana garaa bal'atan ji'ee yaadu tana anaatutu fixa edenumattuu ballama qabanii edena yeroo biraan taate dhaqeetiin fixa duuba namoota gaasii jalatti gartee nu hogganu yoo hamtuu nurra dalagan dhugaa nuti dubbannuuf siitutti gaafatama tana quba qabaachuu waggaan jee deemu waan sin mul'ate dalagi jee akkasittiin akkaan dubbii isinitti dheereessine bunni isinirraa gabaabsa dubbii san dhaqee irraa fixe jechuudha hogguma lama yaada kennachuudhaan akkasitti yaadaan an kennadha irratti ijoolleen dabballoonni bisidiimoo eega nuti ijoollee malkaa jirtu tanaa waliin wal dhabbii qabna eega ilmummaan malkaa tokko ka'ee dhugaa rabbiin jitti dubbate isaa jenne rabbii jenne isaa jenne dubbii tana dhiifne jedhanii namni sababaa sanatti walitti araaramanii dubbiin tun dhumte akkasitti an itti gaafatamaan siyaasaadha ati sababaa tana jala hiddetti koorsii duraa fixee jirta koorsii lammadaa citii dhaabaatti si ol dabarsinee jirra jechuudhaan murtii tanaan karaa waajjiraa siyaasaa guddoo ol dabre jechuudha yeroon ol dabru kanaan amma karaan siyaasaa akkaan laalcha kiyyaatti wal qixxaatee jira namuu naamusaan deemuu jalqabee jira rakkoo waraana biratti naa hafte jechuudha hawaasanittiin iyyannaa galfadhee an dabballee siyaasaatirraa kala dabballee waraana deebi'e jechuudha akkasitti gama waajjiraa siyaasaatirraa hayyama naa kennanii gama akkaan deemee sooreysa gartee waraanaatti iyyannaa tiyya akka qeebalan erga hawaasanitti
sooreysi gartee waraanaa Seif al-Islaam ture yeroo sanitti bira dhaqee akkaan dabballee waraanaa ta'u iyyannaa sanitti geeffadhe yeroo kana an nama kutaa 11 ta'ee jiru yeroo sanitti. Bara meeqa barrama? Bara 1990 takka. Akkasitti duuba sooreysi waraanaa bakka takkatti gartee na ramaduudhaaf ajajaa waraanaa tokko jalatti na ramaduudhaaf yaalii godhe jechuudha. Sadarkaa barnoota yeroo na gaafatu kutaa 11 baradhee jira. Waa'ee gartee Arabiitiif diina Islaamaa kanarraa hogguu na gaafatu hogguun sadarkaa kiyya himuuf akkana taatoti barreessaa mataa fayyaatiin si godhadhaa. Ammoo dura waajjiraan tun waajjiraa waraanaa waan taateef leenjii waraanaa fudhachuu qabda jedhee ni yaadadha. Ganama isniinaati waraqaa barreessee deemee akkaan leenjii waraanaa fudhatu bakka kun Harar waajjiraan tun Harari. Amma jechuun Bisidiima irraa Hararitti itti dhufe Hararirraa Baabbiletti na erge jechuudha waraana biratti. Akkasittiin magaalaa Baabbilee waajjiraachi jirtu bulee guyyaa isniinaa kana jechuun galgala 30dhaa ganama 30dhaa fuudhanii bakka leenjii waraanaa sana geessan jechuudha fagoodha gaara Hayidaa. Akkasitti leenjii tana hanga 30 hanga alagaatti leenjii waraanaa tana fudhadhe. Sani leenjii isaan gartee waraanaa kun gabaabsii sooreysa Profeesar Gabaabsii waan deebisaa teessin deebisneef karaa dheeraa kana deemu maaliif dhuftee ati leenjii waraanaa ni qabdaadhaan jedhe dhugaadhaan nama gartee duraaniin waraanuma alatti dhaabaa alatti nama ispoortiin ture jechuudha. Iddoo leenjii ispoortii barsiisaa kophattiin qaba kophattiin duraaniin fudhadhee jechuudha. Yeroo gabaabaatti akkasitti fudhachuu dandeessu. Kanaaf yeroo gabaabaa fudhadhe malee silaa nama yeroo shananii fi jaansa suma fudhate jechuudha. Ilma fudhata akka nama ilma namaa birootaa fudhatu. Sababa sanitti duuba maaliif dhufteennan lakkii meeshaa waraanaa waan inni irraa beekuun qabu jedhee akka kilaas kana fidee addaa facaasee walitti deebisee atis akka hajjaa agarte addaa facaasee walitti deebisee jedhee dhugaadha guyyuma saniin harkee addaa facaaseetti walitti deebisee ajaa'ibaa jedhee akkasii waraqaa fidaajee barreessee guyyaa aladaa deemeetuma waajjiraa Baabbilee bulee ganama isniinaa torbaan akkasii jechuun bira deebiin haala kanaa. Duuba gaafii ati na gaafettettiin sii deebi'e hanga wanta na gaafii duraaniitiin deebise. Duuba Oromoon gartee numa qabsootii yoo qabeenyi taate numa baaftii yoo lubbuu taate numa kenniti. Qabsoon Oromootu hanga ammaan tanaa maaliif bakka hin gahinii gaafii jettu. Deebisaanis wahuma lama isin deebisaanis wahuma lama. Takka hawaasni tokko yeroo yakkamu badii takka dalage mootummaa inni qabu Rabbiin harkaa fuudha. Yeroo mootummaa san harkaa fuudhe yeroo wahii fi itti murteessee mootummaa isaa san hawaasa birootiif dabarsa jechuudha. Mootummaan darabbiiti. Hawaasa tokkoof ni kanna irraa fudhata. Duuba manguddoo Oromootirraa akkaan dhageetti bara 150 murtii Rabbiin itti godhe jechuudha. Bara 150 akka mootummaa isaanii Gatii Oromoon daleedee Oromoon daleedee tungaa waa'ee gartee manguddoon teenye himtu jechuudha. Haala kanaan amma bara 15 nuwaaf jaama jechuudha. Takka tana haala qabatamaatiin ammoo kunga isin biratti immoo qabatamaa ni taajee yaadu ammoo haala qabatamaatiin qabsoo numa godhan irra guddaan keenya qabsoo mootummatti godhuu malee ifi teenya osoo hin sirreessine qabsootti baane jechuudha. Kanaafuu wanni qabsoo teenya hanga har'aan tanaa gartee booda aansee nuti kun ifi teenyaaf sirreessuu dhabarraahi qabsoon teenya guddattee gaddeebiti. Ammaas wanni manguddoon Oromoo jettaniin itti isinii deebii isinirraa gabaabsu Oromoon yeroo sadii qabsoo guddifti.
takkaa'u gaararraa biyya seenti. Yeroo lama fashalteeti gaara deebiti tasadeeffaa immoo bilisummaa wal geessi. Akkana jetti Oromoon waa hunda wal cinaa qabnee hojiidhaanis ilaaluu qabna galata. Bal'inaan naa deebistee Piroofeesar hedduu galatoomi. Mee yeroo takka dhugaan seenaa Oromoo tanarraa si deebisu waa'ee dhuunfaa keetti irratti yeroo takka akka siraa dhageetti mallas nasiiba qabaa jette. Maaliif nasiiba qabaa jettee haasa'uu dandeesse? Dhugaadha. Yeroo tana keessatti Rabbiin barnoota tokko na barsiise. Maal gaafaan yeroon kutaa kudha takka baradhu gaafii takka sababaa gaafii takka barsiisaa gaafachuuti irratti sanuu barsiisaa saayinsiiti malee barsiisaa poolitikaati miti. Sababaa tanarratti rakkoon takkana ta'eetiin yaa Rabbii xiyya ilmi namaa waa dhugaan barnoota nama barsiisu waan jiru atummaan barnoota na barsiisin jiru. Tanatti duuba waa'ee qabsuma tanatti ita'ee waa'ee ilmi falakaa takkaa'uu waa'ee gartee yeroo fi maqaa ilma namaatiif waan kanarratti hundaa'e tana barachuudhaaf hira ergadde jechuudha. Duuba akkasittiin Amaaraa fi Tigiree fi Oromoo waan sadeeniin beeku kana laalee lakkoofsi Amaaraa 5 ta'uu, lakkoofsi Tigiree 6 ta'uu, lakkoofsi Oromoo 9 ta'uu arge jechuudha. Akkasitti duuba waa'ee Oromootii sagguun falaka kanarraa dubbisu Oromoon akka guyyaa tokko lafaa kaatee bilisoomtu asirratti arge jechuudha. Asirratti murtii dura Amaara ichi booda Tigireedha. Bulchaa Oromootii fi gartee Tigiree jidduu bulchaa lamaa jira beeki jechuudha. Herreege takkaa'u. Akkasitti amma mallas wanni gartee nasiiba bareedaa qaba je'eef yeroo bilisummaa Oromootirraa fagootti waan dhufeef jecha nasiiba bareedaa qaba jedhee tanarratti yaade maaliif Oromoon yeroo bilisoomtu hamaayyii mootummaa harkaa qabu sanirratti qabsoo dhugaadhaa qabsoo cimtuu qabsoo hawwituu gootii gaa herreeyni hayyawaan irra gahee fi akkana jechuu dandeenya jechuudha. Piroofeesar awwalaniin gaafii tan si gaafadheef illee uumaan dhagee maali wanni san jennaan ani mallas kabaluufiin ka'ee jette jechuudha. Mallas kabaluufiin deemaa jetteeti osoo mallas jiruu jechuudha dhaadachuu turte. Kanaafi mallas osoo naan hin kabalin duun isaa nasiiba qabaa jeeti Piroofeesar haasawaa jechuudha dhageetiin waan kana akkaati daawwattoota keenyaaf himtu fedhee ture. Gaafii shanaffaatti yeroo deebinu waa'ee qabsoo Oromooti jechuudha. Egaa haalli kun akkanatti yookaan badii Oromoon yeroo dheeraa dalaguun isii Rabbiin akkanatti jaaraa tokkoof cinaadhaan isii adaba ta'u ta'e amma yeroo ammaa kanatti furmaanni hoo maalii jettee yaaddaati akka nama akka mufakkiraatti yookaan akka xiinxalaa tokkotti furmaanni hoo maalii jettee yaadda jechuudha. Dhugaadha furmaanni ammallee irraan deebi'a. Osoon qabsoodhatti hin baane leenjii qabsoodhaaf takkaa'u qophii godhanirratti akka duraa wanni Oromoo irraa eegama mataa isaanii sirreessuudha. Maaliif yooniif Oromoon mootummaa isii takkaa'u bulchiinsa mataa isii takkaa'u biyya isii dhuunfachuudhaaf gartee haruma feetetti haaluma fedhetti hara badiitii yoo barbaadan taate mootummaa san bulchiinsa mataa isii harkachuun nama dhiba. Ilmi namaa mootummaa isaa deeffatu badii naamusaa ala ta'uu sanirraa sirraaweeti akkasitti laaftumatti yeroo sirraawe laaftumatti bulchiinsa isaa deeffata malee
في ساعتي قرتي أكفته ناموسان علتي موتما إنسان ده عندي فتجيه يادو أبتي لما دا نمنحن يرو أكورمو هنتي قبرومي أبي تربتي قبروما أبي تربتي يرو قبرومي بودا قالوني سديت فارا حتى آنو أكان أنا ما يسني فرق هنتي قالوا تناموسك أبو توتو بلسما أورمو تنا في دجيتي ياتا. اوكي بريدة لا لو تتيانو خناتو بلسما تينيا في دجيتي ياتا بريدة لا إيجا دعوتو تخينا نما خنا يوهانو وعمل امتحانين بروفيسور جيني يرو برنوت يساجو سينا يسا تكتك خانين سينراتو كيوتي يرو من بروسا ديمين برتو خيستي إنه فتني ما يسار رحمه يرو نيجافي تك برسيسا قافته برسيسان ديبسو دبور راي ديسه كلاسي ديسه ديما يرو هدو خنافي برسيسا وجيتي ولولا جامعجو حالا نما فتنا سينا أورمو تلتله هدو وادو بسيوان هركاكا بوفين أرى وان خني سنفكو بيسه قافين لما دا تتانتو تا شنفاجتو إني برنوتا فلكا أفان ربي تنجامو هنا هدو دبسا برنوتا فلكا هن أرجي لالو في أرجي لالاني وان تكرر فهمو برنوتا هن حالا وان قبوفين قافي تنرد تندايا وان تك سيقافة بروفيسور ما أرجين أبي تاكم يخانو أرجين أبي مالي أورمو لا يخانو أكم يتلا ترجي أبي تام أرجين أبي جيدا تأكمي قافي جتو أرجي نما تقو يرو لانا برا إني تقلته باتي إني تقلته في بات مثلا خيساو بيا كم دلته تناني أرجي نما تقو بيخاني تنافو واي قلت أرجي أبي هنا يرو لالو أرجي نساء من اللي لما فاتي في هاي نسلاسة في أبيين جرسة دين كن أرجي نساني تك جرسة دين كن أرجي نساني تكوا أكاتا أمتاتي أرجي لكويسة جايناتي بيكما جرسة دين كن أرجي نساني أمتا دراغوني غلطان جاما جيجون من اللي لما فا هاي نسلاسة أبي نمي سدين كن بار دراغون غلطان أما سباتي نسان كيسا غلطانيس أكاتا أغيريك أرجي تلاكو تبتي عرب نيلين أكاسوما أرجي ليو تكاو أسد لينجا جامو كيسا غلطاني سامبو سدين تنافو جرسة دين كن برد غلطاني في باتي غلطانيتي أرجي دراغوني في أرجي ليو دا تكاو لينجا غوتاو وني أدى إسان قدا منلك أغسطس تربة دلته هايدا سلاسين جولاي ديدمي سدي دلته أبيجي نمو أغسطس خدشان دلته ديدمي سدي في خدا تربة خدشان لكويس مخانتي إغرتي والدبا ملي جري سدين كن توكو جيجودا تنافو منلك هنغم تكا أرومو فتاة هايدا سلاسين هنغم تكا أرومو فتاة نيبي كما تنافو أسمر راهر رجيتني حركة وافا دلولا كني يجون أرامو لا فكرت في تنسما كهاي لسلاسة ملك لما داسني في دمالة ورا موتة لفانا مرة نما في تبان بيك كمتي جرا سدين كنا يوحنا جا وجي نساه وليتاتي جرا لمن دبر راجرتي برتني واي جرتي فلكاتين tokko ta'uu isaanii jirtee beekuudha qabatanii misiliin jedhama. Hedduu bareedaadha Profeesar. Egaa urjiin Abiyyiidha barri inni itti dhalate Haayila Sillaasee tasaa wal fakkaatii jechuu akka Profeesarri nu himetti. Kanaafuu isaan maal godhaa turan Minilikis nama fitaa ture. Abiyyis akkaataan isaa wal fakkaataa jechuudha. Hojiin isaan dalagan akkaataan isaan itti yaadan
wal fakkaataa jechuun waan agarree irraa hubachuu dandeenyu. Gaaffii xumuraa ta'anii isaaf dhiyeessu urjiin Johaaroo ta'a akkamii? Urjii Johaar tana ittiin ajjaanamoo akkamiin ilaalta urjii Johaar tana?